Tole harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa warreen guutuu addunyaa biyyoota garaagaraa irraa teessanii Oromiyaa Viijin hordoftan hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamni rabbii isin bira haadha qabu sun jechaa guyyaa irraan tanaa keessummaa jabaa qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Qopheessii dhiyeessaan sagantaa tanaa ani Diinaa Olaa Ahmadii hanga xumura sagantaatti yoo waliin turtan dhimmoota jajjaboo haala qabatamaa yeroo ammaan tanaa akka guutuu addunyaattis ta'ee gara baha jiddu galeessaatti akkasuma dhiibbaa sadarkaa biyya keenyaatti deemaa jirtu irratti illee wantoota hedduu kaasnee kan waliin irraa mari'annu tahaa. Keessummaa keenya baga nagaan dhuftee anaa dhufu dhiyaadhu siin jennee jira. Baga nagaan na eede. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinaa Olgaa oduu irraa eegalee xiinxala siyaasaa waan biyya keenyatti ta'uu fi akkasuma baha jiddu galeessaatti ta'uu jala bu'ee hordofuudhaan odeeffannoo qabatamaa nu dhiyeessuun ni beekna. Har'ammoo wantoota inni naaf kaasu wajjin bal'inaan kan ilaallu ta'a. Baga nagaan na eede. Baga nagaan dhufte siin jenna. Akkuma jalqaba irratti tuqee ture egaa qabxiiwwan jajjabaan gartee marii teenya tanarraa keessatti kaasnu waa'ee waraana baha jiddu galeessaatti deemaa jiruu fi akkasuma taatee dhiheenya kana biyya teenya keessatti mudatee keessattuu gama waliigaltee United Nationitti wajjin sagalee addunyaan gartee mormite irratti Itoophiyaan ammoo Israa'el deeggartee turte. Wantoota kanarratti bal'inaan kan haasofnu ta'a. Mee jalqaba gartee osoo karaa dhimma ispeesifikii Itoophiyaatti as hin dabarre qabatama waraana amma deemaa jiru kanaan waraana kana jalqaba gaa Ameerikaa fi Israa'eliitu waliin tahee jalqabee waraana kana mee akkamitti ilaaltaa akkamitti ibsita? Yaa akkumaatu kaastee waraanni baha jiddu galeessaatitti amma jalqabe kun waraana sadanilii akkanumatti ol kaa'amee amma eegalame osoo hin taane waraana yeroo dheeraaf itti karoorfamee karoora Great Israa'el guddittii hundeessuudhaaf kaayyeffate piroojeektii sanii wajjin wal qabata. Akkuma hooggantoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa warri imaammata Ameerikaa irratti dalagu hedduun yeroo yerootti dubbatanitti daayireektilii lola kanatti kan seenneef dantaa USA waan tiriit godhuuf yookaan immoo yaaddoo waan nuti ta'eef osoo hin taane Israa'eltu dhiibee itti nu galche jechuudhaan illee dubbatanii turani. Kuni ragaa piroojeektii kanaaf boodatti piroojeektii kanaaf lolli kun karoorfame pilaana saniin deemu jira. Waan baayibilikalii kileem isaan godhantu jira. Great Israa'el jechuun lafaarra biyyoota Arabaa naannoo san jirtu Suud Arabiyaa dabalatee Joordaan, Siiriyaa biyyoota ollaa Israa'el ta'an hunda daangaa isii guutuu kan tuquudha. Yaa'u sangadhaabuudha. Dursanii warri Iraan immoo waan kana waan beekaniif shira kana waan beekaniif lolli kunillee akkan oolamne waan beekaniif Ali Khameneiin aangootti dhufuurraa eegalee lolli kun yoom jalqabaadha yaadan malee akka inni lolli kun jalqabu ni beekanii itti qophaa'aa turan karaa ofii danda'aniin itti qophaa'aa turanii biyyoota isaan gargaartu isaan wajjin dhaabbattu akka amma Kooriyaa fa'aa fakkeenyaaf lolli kun kophaa isiirran godhutti hin jirtu lafa jalaan haala danda'amu hunda tolfatanii akkaataa itti reeziliyaansii qabaatan irratti hojjechaa turanii lolichi lola itti yaadamee yeroo dheeraadhaaf yaadamee pilaana Israa'el gidduutti lafa qabsiisuudhaaf. Lolli kun lola siyaasaati moo lola siyaasaati moo lola amantiiti mee akka amma deemaa jiru kanatti? Exactly kana jechuullee ni ulfaata. Akka warri Ameerikaa jedhanitti Israa'el bira dhaabbachuun dirqama Waaqayyo nurra kaa'e ajaja Waaqayyoo godhuudha jedhanii yaadu. Baayibilikaalii kileem waan godhamneef warri Evangelistii Masiih deebi'ee dhufaa jedhanii yaadan. Masiih deebi'ee waan dhufuuf dhufaatii Masiih kana ammoo nuti kiristaanonni deeggaruu qabnaa jedhanii yaadan. Garuu ammoo osoo duuba deebitee waan kana yoo waliin ilaalte kontiraadigtii wal godha. Dhufaatiin Iyesuus Masiih dhufee warra kiristaana hin tahin guutuu Yahudoota dabalatee jechuudha. Yahudaan amantii biraa qabdi. Kiristaanitii hin qeebalanii. Warra amantii kiristaanaa hin qabne guutuu ni dhabamsiisa, ni fixaa jedhanii Baayibilii irra barraa'ee jira jechuudha. Duba dubbiin tuni waliin dhiitu ture amma Israa'el gaa har tokkooni Israa'el. Kanan sin jechaa jira. Yahudaadhaa jarri kaan ammoo Nasaaraa yookaan kiristaanota jalqabumaa hoo namni gartee Isaa ajjeesuudhaaf gaa dhiibbaa duratti godhaa ture uummata kanaa. Uummanni kun ammallee gartee fakkeenyaaf warri Israa'el kun Isaa yoo dhufeesi hin fudhatan isaan
yaa. Hoggaa dhufe Isaan isaan yoo dhufe fixuuf ta'a siin jaa fudhatanii macaafni illeen. ni fixa. Isaanumaa fixuuf deema. Warri Ameerikaa osoo kana beekanii kiristaana tahan deebi'anii kiristaana tahan waan ta'eef warri hafe immoo ni dhuma jedhanii Great Israa'el haala kanaan hunduuf. Yahudonni immoo tasuma kiristaanummaa hin jaalatan. Kiristaanummaan hariiroo walitti hin qaban. Kanaafuu Dhimma kanarratti kontiraatii laa waan wal godhu ture. asirratti waan takkaan si dabala. Seenaa gartee Israa'el keessatti Israa'el gaafi duuba deebinee gartee seenaa nu kaasnee inni hedduu bal'oodha. Yeroo waggaa dheeraadhaaf gartee miidhaan adda addaa irra gahaa ture. Hanga fakkeenyaaf akka Hitler faan sanyii isaanii guutuu wanta godhuudhaaf dhiibbaan adda addaa irra godhamaa ture biyyoota Awurooppaa kana keessatti. Gaafa gartee Exactly. mootummaan Baabiloon caphee gartee warri Muslimaa naannawa Filisxiinsan qabatanii wantummaan gartee Yahudaa jedhamu kunu bilisummaa argate. San dura mana amantaa isaanii diiganii isaanillee bakka jiranitti akka godhanii lafa isaanillee irraa saamanii dhiibbaa dura godhaa turan. Mootummaan Baabiloon kan Exactly. dura naannoo san ture jechuudha. Amma achiin Yeah, booda erga yeah. Muslimni dhufee isaaniifillee mirgi kennamee ture warruma Israa'el kanaafuu ammaan tan ammoo hidhannoon isaanii akka fakkaatutti moor gartee Ameerikaadhaa wajjin warra biyyoota Arabaa kana ammoo hedduu takka dhiiban. Dhiibbaa isaanii tana keessatti ammoo moor inumaatu kan silaa isaan biraa galata qabu biyyoota Arabaa kana silaa akka gartee seenaatti of duuba deebitee ilaalte jechuudha. Exactly. Barreeffamoota hedduu seenaa ni dubbiste jeeti yaada. Duba ammaan tana dhufaatii gartee masiitii wajjin wal qabatee Ameerikaanis dhibbaa dhibbatti gabbaate Israa'elii wajjin gartee duula Israa'el kana itti seentee dhiibuu jirti. Hoggaa ammoo masiin dhufee Israa'el masii keenyaa miti jettee ganamuu waa gartee isiidhatan rakkoo meeqarra geessaa turte alayhi salaamii. Amma moo duba hoggaa dhufee dubbiin tun waliin dhiittuudhaa bara amma wanti nama shakkisiisu haa. Dubbiin akka waliittu qabatama kun obvious like isaanilleen waan rabbiin isaan irra kaahee hin beeku like akka waliittu qabatama. Seenaa amma reefuun kaafte waa'ee Baabiloonii fi waa'ee seenaa Islaamaa mootummaa Islaamaa irratti waan tokkoon si dabaluu barbaada. Uummanni Israa'el uummata durii uummata qaroomina durirraa qabu addunyaa kanaaf waa hedduu kontribiitu godhanii turanii akka amantii Islaamaatitti illee ni beekna. Nabiyyoonni hedduun isaan keessaan ergamu. Bifa amantiitiin ija amantiitiin yoo laalle jechuudha. Bara sanirraa eegalee biyyoota biyyatti godaansifamaa buqqifamaa turan. Biyya qaban ture duraan. Biyyi isaanii hanga Ijiptiitti bara seenaa bara Yuusuf yaadachuu ni dandeessa jechuudha. So achirraas dhufni waan dhiyeenya kanaa eega mootummaa Islaamaa hundaa'e qofa namni uummata Yahudaa yeroo jedhan waanuma Awurooppaa qofa keessa jiran itti fakkaate. Yookaan ammoo lafuma duraan isaan irratti beekaman kana itti fakkaate. Madiinaa turan, Madiinaa jiraachaa turan, Yahudonni nagayaan jiraachaa turan, bara mootummaa Umar nagayaan jiraachaa turan, mootummaan Islaamaa kan Yahudaan keessatti nagayaan hin jiraatin gaafa Rasuulli jiran irraa eegalee jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nagaya kennanii fi gibira gabbaranii nagayaan akka jiraatan haqa lammiilee naannoo san jiru, uummata naannoo san jiru wajjin mirga walqixaa qaban, mirga jiraachuu seerri isaanii fi nama muslimaa tokkoofillee walqixa. Loogiin tokko hin jiru ture. Yahudonni bira sanillee nagayaan jiraachaa turan jechuudha. Waan seenaan qabatamaa nutti himu jechuudha. So Islaamni yeroo hunda kooluu isaa kennee fi hammataa ture. Israa'eloota uummata Yahudaa seef godhaa ture. Hanga har'aatti illee rakkoon uummata Yahudaa uummata Islaamaa wajji isaantu Israa'eliin bara 1948 hundoofte dhiyoo tanaa tanatu jibbiinsa Islaamaatii fi uummata Arabaa xilaata godhachuu irratti wanni biyyatti irratti hundoofte wanni biyyatti sun irratti hundoofte jibbansa Islaamaa kan adeemsa muuvimentii Zionizimii jedhatu wajjin wal qabatu sanarratti hundoofte jechuudha. Malee seenaadhaan yoo ilaalle Islaamni Yahudota hammataa ture. Yahudaa keessallee namni Muslimaa baay'ee ture beeki. Yahudaan namni Muslimaa namni jajjabaan baay'ee ture. Kanaafuu misunderstanding qabaachuu qabu jechuudha. Kiristaana caalaa ammallee Israa'el keessa gara paarsentaa 20tti kan dhiyaatu Muslimaa jira. Kiristaanni ilmaan Filisxiin keessa irra jira hedduu amma addunyaan akka laaltutti namoonni kaan akka hubatanitti kiristaanni kun Filisxiin keessa Israa'el keessa akka waan heddumminaan jiraatutti nama fakkaata. Israa'el keessa kiristaanni akka daataan kaa'amee jirutti paarsentii takka tuqaa maal qofaatu jira. Sanuu walitti hidhamee Pirotestaantii fi Ortodoksii cunqurfamaadha. Sanuu ammoo cunqurfamaa hanga dheengadda gartee lollu kun hoggaa eegaluutti
bakka gartee kiristaanonni itti mallattoo qaxxaamuraa takka masqala kana itti dhaabbatanitti deemanii duraa diigaa turan. Gaazaa keessaa irra baay'inaan jiraatan. Akka Filistiinota buqqisan sanitti isaan illee torcha argachuu turan jechuudha. Exercise gochuu hin dandeessu. Even seera itti baasanii seerri akka ati yoo amantii kiristaanaa exercise goote hidhamtu adabamtu jedhanii sadarkaa paarlaamaatiitti seera itti baasanii jiran jechuudha. Faallaa kana ammoo Falastiin keessatti qeessota hedduu jira. Namoota amantii kiristaanaa hordofan baay'ee jira. Hawaasni waliin jiraata jechuudha. It's not about religion tahuu wanni siif galu kanarratti hundaa'e jechuudha. Isaan ergaa mataa isaanii piroojeektii imaajineeshinaa guddoo takka ta'e isaan maraachise ta'a. Prime Minister Israa'el jalqaba maqaa isaatiin moggaate amma politikaal wanni hojii yoo wal qabsiisne kaayyoon isaanii fagoodha. Maal seete? Isaan kaayyoon isaanii lola ammaa kanaa fi ka fuulduraatillee nama taphaan ala godhuu barbaadan hedduu jira. Gireet Israa'elii keessatti akkuma isin jedhe Ijiptiin illee lafa isaanii irraa muruu barbaadan akkuma gaafa miskalkuleeshina lola Arabaatii fi Israa'el jidduu godhamee barahaa Siinaa irraa fudhatan sanitti waan godhuu barbaadantu jira. Suuza kaanaal boo'ii jedhamtu tana galiin Ijiptii guddaan doolaara biiliyoona 10 ol waggaatti irraa argatu karaa kanarraa argama. Faransaayiti ijaare bara 1880 takka naannawa kana dhumina fakkaata. Yoon dogongoruu baadhe lakkoofsicha. Faransaayiti ijaare. Eegas booda kolonii Biriteen turte eega isii jalaa baate booda naashinaalaayis godhatanii kan ofii godhatanii wanni isiin itti dhaadatu qabeenyi isii guddaan Siyuuza kaanaali. Siyuuza kaanaal kana taphaan ala godhuu barbaadde piroojeektii asiin Ijipti tanarraa eegalee Israa'elii wal qunnamsiisuu barbaadantu jira. Kaanaala jidduu kanatti ijaaruu barbaadantu jira. Boo'ii akka Siyuuza kaanaal kana jechuudha. Siyuuza kaanaal taphaan ala baasuudhaaf akka Ijipti fuulduraaf sodaa ittiin taaneef tokko kana naa qabadhu. Ijipti rakkoo tokko Israa'elii wajji seenuu wanni isiin sodaattuuf sodaa akka biyyaatitti isirra gawwaan fuulduraaf isirra gawwaa yaadduuf tarkaanfii hin fudhattu. Amma yeroo hedduu Musliimoota Falastiin maaliif daangaa irraa bantee hin gargaarree maal jedhee kaasa namni keenya. Rakkoo furmaata irra dhufu qofa ilaaliin isiin bante jechuun uummanni sun achiin bahee sigalemti lafa san irraa buqqa'ee jechuudha. Sigalee sababa kanaaf rakkinni achitti irra gahu dhaabbata idila addunyaatiin UN'dhaan yookaan ammoo biyyoota waliigaltee biyyootaatiin haa ta'u dhiibbaa garaagaraatiin haa ta'u furmaata argachuu qaba malee Ijipti hayyamtee karaa kana yoo baaftu ta'e miskalkuleeshina guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhiisanii kaayyoon isaanii kana fakkaata. Sirri amma asirratti wanta kaasi dabala. Akkuma jalqabaati kaastee kaayyoon guddoon gartee gaa Israa'el eega lola kanatti durumaa beeku lola kana akka jirtu kaayyoon isii guddoon Israa'el gudditti ijaaruudha. Dhimma kanarratti gartee Naatinaa'oon yeroo lama kan muummicha ministeeraaf Israa'el ta'e. Gaafa jalqaba gartee bara 1996 naannoo san aangoo qabaturraa kaasee hanga bara 2019 maalitti gartee erga aangoo irraa bu'ee maas aangoo lamfatan deebi'ellee mana mootummoota gamtoomanii UN irratti hoggaa dhiyaatu hundaa'u waa'ee Iiraan tana kaasa. Iiraan nukuleera jaarrachaa jirti. Nukuleera isii kanaan Ameerikaa balleessuu deemti. Israa'el balleessuu deemti. Biyyoota Yurooppii kana hunda balleessuu deemti. Osuma akkas juuti jaarsi kun dulloome waan ajaa'ibas ta'u. Gaafa jalqaba viidiyoo tana dubbatu waggaa 30 dura dargaggummaa irraa kaasee amma asirratti waan takka waan inni tuquu barbaadutu jira. Waggaa 30 guutuu gartee hoggaa Iiraan kun akkanatti nukuleera jaarrachuu jirti jedhee hoggaa iyyuu kana sigalee takkaffaa gama isaaniitiin isaan jaarrachaa jiran ifi. Addunyaan garuu akkasitti isaan kana ol baastee maqaa wanta gootu malee isaan kana mul'istu malee biyyoota gartee nukuleer boombii qaban keessaa isaan warra achi keessa ramadaman irraa jechuudha. Sambira dabree ammoo gama Iiraan ammoo waggaa 30 guutuu inni jaarrachuu jirti iyyuu kana nuti jaarrachuu hin deemnu itti tuma mormaa turte waggaa 30 as geenye hin jaarranne jechuudha. Uummanni kun osoo jaarrachuu barbaadan akka inni gartee Iiraan tana bineensa nama nyaatu godhee takka shayxaana godhee himaa ture sanitti osoo uummanni kun dhuguma taate waggaa 30 kana keessatti hin jaarratan ture. Hanga ammaatti akkamitti hin jaarratini inni noo kaayyoon isaa dhugumatti nukuleera Iiraan kana qofa balleessuudha moo akka jalqabee itti san kaayyoon isaa guutumatti biyyootuma Arabaa kanaa'u malaa waliin dha'ee qabachuudha. Yaa maal seete ammas biratti Iiraan bichaa miti jalqabarraa eegalee Netaniyaahuun bara 1980 keessaa eegalee Saddam Hussein osoo hin kufin Saddam Hussein niikulara ijaaruuf jira jedhee kan Ameerikaa yoo
gurbaa kana Saddam Hussein dhabamsiisan naannoon kun Middle Eastiin kun guutuu nagaya tahaa jedhee adu wanti gochaa ture. Boodarra Ameerikaa diraag godhanii itti galchanii Iraaq ni cabde, Saddam Hussein ni qabame, ni ajjeefame, niikularri argame tokkollee hin jiru jechuudha. Addunyaan kijiba isaanii itti baraa dhufte biyyoota adda addaa haaluma kanaan diraag godhee itti seensisaa ture. Hayyoon isaa guddaan maal godhuudha? Regional hegemonii qabaachuudha. Olaantummaa Middle East kanarratti namni tokkollee kan isa dura dhaabbatu kan isaan mormu akka hin argamne barbaada. Achi booda Projektii Israa'el Great jedhamtu kan baayibilikaalii lafti tun nuummalti jedhanii amanan san illuuzina na fakkaata. Wanni kun ani baayibilikaalillee maaliif akkasitti akka waan kontiraadiktii wal godhu tareefuun tana kaasan isaa ibsin jedha. Wanni kontiraadiktii wal godhu waan ta'eef maaliif akka akkasii yaadan hin beeku. Illuuzina projektii Great Israa'el jedhu kanaatu isaan maraacha. Kana godhuuf immoo biyyi dura dhaabbattu ta'e isaan sodaatan ta potensiyaalallee qabdu biyyi Iraan Parshiyaan qaroominaan illee dandeettii saayinsiitiin illee niikulara ijaaruutiin illee ni sodaata waan ta'eef akka tireetaatiin ilaala. Isii tana laamshessuu barbaada, dadhabsiisuu barbaada. Iraan osoo ka Israa'el maqaa isii hin kaasne ta'e wanni isiin poroksiwaarii keessa illee galtuuf hin jiru baay'ee. Amma gaa akka gartee naatinaawwan waggaa dheeraa himaa ture sanitti addunyaan tan qubatti qabaa jirtu yeroo adda addaatti gartee tan qoqqobbiin irra kaa'amtu Iraanuma tanaa. Iraan ammoo yoo xiqqaate waggaa 30 ol waan gahu qoqqobbiin irra kaa'amte biyya tanarra. Sababa eenyuutiin gaddaafaa tun waggaa 40 ol sababni isiin tun qoqqobbiin tun Iraan irratti kaa'amte sababuma gartee qaalicha kanaati. Sababa biraatii miti biyya sababuma jara kanaati walumaa galatti. Exactly. Sababa uummata kanaati. Exactly. Biyyoonni kaan gartee isaan waan deeggaraniif jecha United Nations waan isaan gartee dubbatan approve godhaaf waan ta'eef jecha irra kaa'amte waggaa 40 guutuu. Biyyi tun duba lammii naannoo gara 100,000tti uummata soqu qabaachaa akkanatti addunyaan qoqqobbii irra kaayaa jireenya isii seef godhuudhaaf waan dandeessu hunda godhuun gartee dirqama taate jechuudha. Ammoo akka waliigalaatti gartee kan naannoo sanitti vaayirasii guddaa ta'e rakkoo guddaa uumaa jiru jara kana osoo hin tahin jara kaanii jechuudha. Hayyee Ameerikaan dhuftee lola kanatti dabalamte lolli kun amma erga eegalee baatii takkaa fi guyyaa 10 dabree jira jechuudha. Gara guyyaa 40tti siqaa jira jechuudha. Hayyoon guddoon lola kana isaan bananii fi akkuma jaamee ture sanitti mootummaa Iraan kaamma jiru fonqolchanii mootummaa fi fadhan kaayee jechuudha. Garuu guyyaa 40 guutuu mootummaan biyyoonni lamaan kallattiidhaan waraana kanarratti hirmaatanii humna takkaan haleelaa jiranii biyyoonni biraa ammoo bobaa bananiitii fi isaaniif kanneen akka biyyoota Arabaa isaanis walumaan itti jiranii jechuudha. Gabaabdumatti biyyoonni hedduun kun Iraan irratti haleelaa taasisaa jiranii hanga ammaatti duba akkamitti jijjiiramni mootummaa dhufuu dadhabe Iraanitti. Yaa akkam seete Iraan wanni isaan irratti duulaniif sababa dhuguma uummata Iraaniif diimokiraasii yaadanii yookaan immoo diimokiraasiin isiniin malaa guddinni isiniin malaa jedhanii jiiniwulii waan gaarii ta'aniif miti. Ameerikaadha. Ameerikaan bakka gaazni jiru if you have an oil like diimokiraasii si barbaachisaadha. Dirqama. Akkana. Diimokiraasiin isaan jedhan sun immoo diimokiraasii silaa namni keenya like amma isaan mirga dhala namaa maal mirga dubartoota maal jedhan kanaa miti. Ati ooyila qabda taanaan ati gaaza qabda taanaan dirqama diimokiraasiin si barbaachisa nusi beekaadha. Mootummaan Iraan immoo lakkii ati naaf hin beektu uummata kiyya akka itti bulfatu ana beekaadha. Sigalee dandeettiillee qaban. Kanarraa maal godhanii kaayyoo isaanii ni beekan. Kaayyoon isaanii oddoola amma isaan qabachuu barbaadan ta waraanaan ni seena jedhan ta kaargi jedhamtu sanii jira. Kaargi jechuun Iraaniif iddoo hedduu murteessaa boba'aa isaanii itti kuusan faabrikaan isaanii achi jiru wanni boba'aa wajji wal qabatu daldala boba'aati wajji wal qabatu qulqulleessi wajji wal qabatu everything bakki sun isaaniif crucial placeidha jechuudha. Sigalee so iddoo kana qabachuu barbaadan durirraa kaasee Tiraamp gaafa ijoollummaa isaarraa waan kana dubbachaa ture. Waggaa 40 dura moo maal isa dubbate waan kana? Waggaa 40 dura dubbachaa ture jechuudha. Isaa ijoollee ta'ee sigalee amala wal fakkaataa qaban naarsiist neechariidha qaban jarri kun lamaan Netanyaahuu fi Tiraamp illee jechuudha. So aggressively Iraan hin cabsine gaazasii fudhachuudha. Waan achi kafalluuf gatii achi baafnu kan humna namaa achi baasnu qabeenya achi baasnu waa hundaaf gaaza san fudhachuudha akka compensationaatitti jechuudha. Kana kaayyoon isii wanni isii ilaaltu gaaza.
bakka gaazni jiru Ameerikaan amma like shahaadaa qabattee si dhufuu ni dandeessi. Yaa ayyuhal ladiina aamanu gaaza nuuf kennaa isin jechuu ni dandeessi. Aleo alhamdulillah jeemi firraa dadhabnaan tiraaf. Kaleessaa alhamdulillah jee jechuudha. Laal wanni sun maalidha? Gaazatu isaan maraacha. Kana ammoo hin ta'u jedhanii dura dhaabbatanii wanni kunillee akka dhufu waan beekaniif sankishinii isaanirra geeffamu. Sankishiniin maal jettanii afaan Oromootiin qoqqobbiin diinagdee Iraan irra godhamu rizisti godhuudhaaf akka reeziliyaansii qabaatan dandeettii waan kana dandamachuu akka qabaatan ikoonomii akkasii ijaaratan. Ikoonomiin isaanii ikoonomii boba'aa irratti dipendi ta'uu akka hin taane godhaniiti daaversifaayi godhan. Sigalee sirni bulchiinsa isaanii akka Ameerikaa yaaddu san simpilimatti dhahamee kan kufu akka hin taane decentralized godhanii decentralized government structureidha kan isaan lafa kaa'atan jechuudha. Kuni hoggansi gubbarra jiru guyyaa tokko ajjeefamuun isaan oolamu. Gaafa hoggansi kun ajjeefamee seentaraal koomaandii ajaja seentaraal koomaandii ajaja jiddugala osoo hin eegganne ajaja hoggansaa osoo hin eegganne waraanni keenya itti fufuu qaba jedhanii amanan jechuudha. Kanaaf itti qophaa'aa turan. Biyyoonni ollaatillee akka itti ka'an waan beektuuf lafaan ammoo akka isii weeraruun hin danda'amne waan beektuuf lafti Iraan akkuma beektu gaara hedduu ulfaataadha lafa sanirra akka amma lafa Itoophiyaa like northern party jechuudha. Namni hin beekne dhuftee lafa sanirratti nama lafa beeku lolu baay'ee ulfaataadha. So lafa Iraan miilaan seentee loluun hedduu ulfaata. Ameerikaa qofaa miti Biriteenilleen yaaltee turetanii beektaa? Kana dura Iraaniin cabsuudhaaf jechuudha. Hormuuz inni banna jettee turte Hormuuz kana dura Hormuuz hin banuu dadhabdee dhiste Biriteenillee. Sigalee seenaa karaa naallee barachuu hin dandeenye Ameerikaan jechuudha. Irra deebitee har'a iddoo akkaan murteessaa ta'e istiraatejikali cheekoo pooyintii namni tokkollee nu kontirool godhuu hin dandeenye Hormuuziin Biriteen illee akka baruu hin dandeenye osoo beektu har'a itti seentee kufaatiin Ameerikaa salphinni Ameerikaa as biratti ta'e jechuudha. As biratti Ameerikaan namni tokko chaalenjii nan godhu jettee addunyaa irratti dhaadachaa turte. Sigalee supparmaasiin isaa ka duraan harka narraan baasinaa namni maqaa kiyya dha'ee shuwaaka godhachaa ni jira miti afaan shuwaakkattee afaan maal jettaniin istinjaa gootee afaan kee istinjaa gootee maqaa kiyya dha'uu qabda akka jechuutti nama dhaadatu ta'e Ameerikaan. Har'a garuu siistemni isii guutuun daffaramee maqaan isiin meeshaan isiin ittiin dhaadattu kan akka meeshaan advaansii ta'e xiyyaarota amma bubbu'u jiran kana argu jirti. Hin dhahamanii raadaariin argu jedhamaa ture. Difeensi siistemiin isii tahaat jedhamu. Ayirondoomiin Iraan ittiin dhaadattu, ayirondoomiin Israa'el ittiin dhaadattu, meeshaaleen soofistikeetii ta'an gurguddaan yeroo itti salphatanidha jechuudha. Iraan hin mo'annee mooraaliin ittiin jennuun tokkollee hin jiru beeku. Nama addunyaan guutuun sodaattu sigalee siistama isaan ittiin dhaadatan guutuu bitimtiin harkaa gootee dhooftee caccabsitee jirti. Kanaaf daffarummaan sadarkaa kana daffaruun qophii jala turte biitee kanatti addunyaarraa muramtee dhokkoytituun biyya addunyaarraa ana if hin jette biyya mootummaan sii hoggaa waa barreessu gartee nuti nama hunda caallaa jee gartee barreessu seera gartee namni tokko afaan illee seera uumamaan jaamu jira mire ani namaan caalanjiinii nama irratti of hin tuulinii seera uumamaa san hunda cabsanii gartee biyya nutu abbaa fedhe caala nuti abbaa feene akka feene goona biyya jettuutu arra biyya waggaa 40 gartee qophii jala turteen akkanatti daffaramaa jira san bira dabri tarraa dhumaa jechuu abdii murannaa Ameerikaa amma oduu gartee Fox Newsiin sa'a muraasa dabarsee irratti maal jaanii Ameerikaan humna waraanasii 2/3 waraana Iraan irratti fayyadamuu deemti. Erga keessattuu xayyaarota barbaachaatii fi xayyaarota meeqa gartee bakka takkatti Iraan daaraa goote booda jechuudha. Duba biitti tun humna waraanasii 2/3 gartee hoggaa Iraan irra fayyadamuu lafaa kaate biyyoota akka Chaayinaatii fi Raashiyaadhaa wajjin yoo walitti dhufte meeqa fayyadamuu deemti. Egaa humna arra gartee biyya qoqqobbii waggaa 40 jala jirtuun cabsuu dadhabde kanaan addunyaan isiin sodaachiftoota mi'oonti jiru sammuu namaa keessatti gaafii ta'aa jira jechuudha. Duraan akka yaadan maali akka isaan yaada isaaniitti akkuma gartee Venezuelaa isaaniitti dhahinee liblib gooneetu malaqaqanee keessaa funee akka feene goonee keessaa baanaadha ture. Karoorri. Sigalee wanti guyyaa takkatti xayyaaraa waraanaa 200 jechuun samii san guutuu ni diimoomsa jechuudha. Guyyaa san uummata soomana qaba. Biyya san guutuu silaa guyyaa san booda deebi'uun qaban biyya takkatti jechuudha isaan akka humna isaanii fayyadamaniin. Ammoo san hunda godhanii osoo hin milkaa'in
guyyaarraa cabsine guyyaa lamaan noof guyyaa tokkoon noof torbaan tokkoon noof osuma jaanii lolli kun baatii lamaaf deemu hanga ammaatti waa takka hin tarre addunyaan guutuun amma agartee harka marattee abdii murannaa isaanii tanatti hoflaa jirte jechuudha. Ta Ameerikaa fi Israa'el tanatti Israa'el ammoo walumaa galatti haayyoon sii guddoon maali? Ameerikaa ibidda kana neeyitee waan gartee ifi hawwatu san akka Ameerikaan balleessu godhuudha. Mataas dandeessu miree lola Iraanii fi Ameerikaa godhuu barbaaddi isiin. Ameerikaan dhahoomte duraanuu maal jabaa afaan maanuu Iraan misaayilota fageenya dheeraa deeman kan Niiwuyoorkii fi Washington dhahuu danda'an qabdi. Kan Landan dhahuu danda'an hedduu qabdi. Kan Faaris danda'a. Wanti akkasii maali? Isin koottaa dhawaadha. Isin koottaatti seenaadha lola kanatti. Antaayitiin kaayyuutii galmaan geedha. Kaayyoon isaa jalqabarra kaa'amsanii jechuudha. Isinii fi sodaadhaan itti koottaa seenaa koottaa gubadhaadha isin. Ani kaayyuutii galmaan geedha jechuudha. Malee Iraan osoo meeshaa waraanaa ta'an qafee akkas gootu qillee haqa baatu taate biyyoota saniif sodaadhaa miti. Yaaddoo miti. Ammallee takka addunyaa irratti gartee biitee Iraan cabsitee gudeeddee maal godhamu ja'anii addunyaan seenaa keessatti barreessa takka illee hin jirtu. Ta'ammoo Israa'el seenaan Israa'el haala isa waan isin hojjechaa jirturraa addunyaan hanqa ammaa guddichaa jirti jechuudha. Duba Ameerikaan lola kanatti seentee garuu hanqa ammaatti gartee humaa godhuu dadhabanii humna isaanii lama sadaffaa fayyadamuudhaaf murteessan. Lama sadaffaa kana fayyadamanii biyya tana yoo cabsuu dadhaban maaltu ta'uu deema? Humna guutuu fayyadamuu dhufu. Humna guutuu Ameerikaan biyya duutuu taanirra fayyadamte jechuun afaan qofa ta'uusii addunyaan isii jalaa bartee jechuudha. Egaa silaa humna isii 0.5 hin cabsuu qabdi. Biyyaa mataa 40 guutuu qophii jala turte nafa. Sanatti humna isii paarsentii 70 jechuudha. Paarsentii 70 jechuudha amma keessin fayyadamu. Exactly. Sigalee misaayilota kanaan dura takka gabbaanii hin beekne hunda kanarraa gabbaasu deemte jechuudha. Lolli kun warri militarii analyzii godhanii maal jedhan inni beektaa? Asymmetric war jechaanii jira. Lola waliin gitne jechuudha. Lola waliin gitne jechuun maal jechuudha? Ameerikaan meeshaa advaansii ta'e meeshaa jajjabaa qabdi, teeknooloojii qabdi, addunyaa tanarraa yoo gad xiqqaate beezii buufata waraanaa 700 ol qabdi. Sigalee biyyi 700 jirtu garuu Ameerikaan beezii 700 ol qabdi. Sigalee so kana jechuun wanni Ameerikaa addunyaa irra kabachiisise meeshaa isii waraanaa sophisticated ta'e ka teeknooloojiin deeggarame kan namoonni illee quba hin qabne hedduu qabaachuudhaan beekamti. Meeshaan kun garuu meeshaa kostii guddaa qabu ka in biileen oomishamu dureeshinni inni itti oomishamu illee yeroo dheeraa fudhatu. Iraan garuu faallaa sanii duroona xixiqqoo waan xixiqqoo irraa walitti qabdee doolaara 10,000 fi haga 20,000 waan hin caalleen meeshaa gurguddaa biileen itti bahu qarshii teenyaan yoo tilmaamte lakkoofsinuu yookaan hin gahu ta'a. Doolaaraan mallaqa guddaa itti bahu duroona 10,000tiin dibbin gootee lafaan dhafu jirti jechuudha. This is asymmetric war wanni jedhameef lola waliin gitne wanni jedhameef kanaaf jechuudha. Addunyaan amma uf duuba deebi'anii warri indaastirii militarii keessa jiru akka uf laalan goosisee jechuudha. It's not about having owning like sophisticated system. Akkaataa itti agarteemi meeshaa xiqqaan gatii xiqqaan diinatee gatii guddaatti kafalchiistu. Lola jechuun mo'achuu jechuun akkasii jechuudha. Sigalee kan biraa ammoo gatii shoora AI'n lola kana keessatti taphate Ameerikaan keessumaa AI cloud maal jedhamu tokko jira kan isaan fayyadaman jedhamu AI fayyadamaniiti precisely namoota bakka isaan jiranitti kan ajjeesaa turan jechuudha. Kuni xiyyeeffannaa guddaa akka argamu godhee addunyaa waan guddoo barsiisee jira jechuudha. Lammaffaa ammoo sadaffaa ammoo biyyoota firaa yookaan immoo allaayii USA ta'an keessumaa warra baha jiddu galeessaa biyyoota Arabaa warra duraan Ameerikaa irratti hudduu gatatee shubbisaa ture barumsa guddaa argatan jechuudha lola kanarraa. Ameerikaan gaafa lubbuun dhufte gaafa dubbiin dhugaa dhufte ilma biddeenaatii fi ilma gudeedaa nu goote nuti ilmaan biddeenaatii ilmaan biddeenaa akka ta'aniif bananii jiran jechuudha. Sigalee biyyoonni Arabaa Ameerikaa waan hin gabbarreef hin qaban. Ameerikaan sila biyya biraatiif mallaqa kennitiin biyyoonni Arabaa Ameerikaa gabbaruuf mallaqa kennaniif. Qatar gaafa dhaqe, Suudii gaafa dhaqe, United Arab Emirates gaafa dhaqe, Trump mallaqa meeqa qabatee akka deeme ni beekna. Kana eessaa fidan? Petroo doolaara siistama jedhamu kan bara 1970moota keessa Suudii fi USA'n waliigaltee gootee
doolaarri siistama addunyaa dinagdee addunyaa kana ittiin akka ittiin magaalaan ittiin dalagdu dinagdeen addunyaa doolaaraan akka sossootu waliigalteen bara sanirraa eegale doolaarri achi dura dhiibbaa akka har'a qabu kana hin qabu. Achirraa eegale doolaaraan walirraa bituu fi walii gurguruu. Sirni kun addunyaa doomineet godhuudhaaf dinagdee addunyaa doomineet godhuudhaaf lafa kaa'an. Olaantummaa Ameerikaa ol kaasuuf lafa kaa'an. Advaanteejiin Suudiin kanarraa argachuu fi gaafa san waliigaltee kana goote humni qilleensaatii fi eegumsi biyyattii ka Saudi Arabiyaa harka USA'tti kufa jechuudha. Sodaan Iiraan qalbii keessa jirti gaafuma sanuu. Iiraan akka ol hin baane akka naannoo riijinaalii kanarratti yoo Iiraan ol baate Saudi Arabiyaaf sodaadha. Siigalee gaafuma san irraa kaayyeeffatanii irra dalaguu eegalan. Iiraan illee faallaa sanii irra dalaguu eegalte istiil Saudi Arabiyaa fi Iiraan waan waliin qaban ni qaban. Waa'ee beenzilaatitti waa'ee boba'aatii yoo dhufte yeroo wayii ni yaadatta yoo ta'e kiraayisisii tokkotu uumame oil kiraayisisii uumame. Waliigaltee godhan immideetilii siigalee dantaan diinagdee dursa qaba jechuudha. Waa'ee amantiitii miti. Dantaan diinagdee dantaan biyya ni dursaa jechuudha. Biyyoonni kunillee barnoota guddaa irraa baratan. Of ijaaruu akka qaban, ofii wal tahuu akka qaban, ofirra dalaguu akka qaban asaayimentii guddaa kennameefii jechuudha.